السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما كبجمتوتا هردوفتوتا تدولا شو كنتاتا باقنا كجرات تاني سنين جتشا حدث دبري فيديو براك براكي أدتين إسنيك أباد إيدو فجرة براكي كان إين روجتا يجون كيسا هينول إرياكي يافينا ما يدو جالا دونا ما بوا في باي كيسا وجدا برسي إنو ركي جالالاتي بدي جرا يوتيوبر را بدي جرا anis quba hin qabu maala kate hin beeku bilbila yoo dawwalu hin kaasama bilbila hiriyaan isaana kennee jira bilbila isaa kanaan bilbila qaraan ittiin beeku hin cufatee jira sun cufatee jira amma kabira qaba kabira sana hiriyaan isaana kennee jira anamma biraanki ajaa'iba hoyitu naa dhufee jira biraanki kana irraa dhukkee isaa irraa kaasu boocisuudhaaf garaa kiyya gadi hidhadhee mudhii kiyya qabattoon jabeeffadhee itti qophaa'ee jira. Maarree pirankii kana maal jettaanii akkam jettee pirankii goota jechuun keessa hin hafu. Hanga xumura sagantaa viidiyoo kanaatti na wajjin tura isinummaa laalaa. Ana waan jedhu isinummaa laalaati viidiyoon kun maal akka ta'e isinummaan achirraa hubadhaa. Itti dawwalaa turaa na wajjin. Lakkoofsa kiyya kanan beekuu iyyuunni. Halo. Allah. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Akkami? Nagaa Rabbi. Jirta? Jira alhamdulillah. Eenyudha? Anteen quufte ka wallah. Iyye. In quufte kaasii ta'e. Eenyuti sila? Yoo quufu baadhe. Quumnaan una mollaaltaami akkanatti sagalee matii yallee amma ji'uma takka illee hin geenne maa badde garuu nagomaami? Nagoma eenyummaa kan kennatti madhu lakkoofsi naaf haaraa dhaabbaa. Ani Abdurrahmaan. Dodolaadha. Suma sani waan beeta maal jette Oromoo yoo mammaattu. Ayyee. Obbolaan guyyaa maa nama dheessaa jennaan waan halkan nama godhe beekaa fi jedhan. Kanaafuu. Ni kolfitaa miti. Maal yaadattee naan dawwalte kana naan dawwaluun dhibne bobbar lakkoofsi shariyaan kiyyaallee na jalaa gubate antee barsiisa eenyu si kenne lakkoofsa kana isa argatte kana maati jedha. Kana adanaan irraa fudheewa. Akkasii. Adanaan innaa kenna. Maa inni qoftee eessa beeka abboo? Abboo wallaa isarraa fudhee inni sumannaa kenne. Okay, rakkoon qabate tiba kana gaa taate gaa maaltu jedhanii antee haaromni nagumaame? Naga wallaa mee akkami hojiillee watakka. Ante akkanuma taa'u jirra kaa hojii maaltu jedhame ani jibbee akkanumatu hundaa'uu jibbee taa'u jira kaa. Maal akbaara qabda? Hojiin maaltu jira hojiin hin jirani. Akbaara qabda waan haaraa qabatte biiziidhaan jentee asina wajjin haasa'u jira. Deemte waa asii gaafachuu barbaade YouTube irraallee dibaddee jirta. Nama tokkotu waan himate. Ayyee. Dhugaa rabbi hedduu takka sitti gaddee. Maali mobbo nagumaa maal jedha eenyu na himata? Eenyu na himata onnee dhaateeti. Maaree dhugaa rabbi yatiin waan hin taane aan kun waan akkanatti na haarsamu waan namni waan lafa fuudhee waan naman jedhu. Abboo dhaga'i. Takka nama wajjin haasa'uu dhiisaa. Takka yoo nama wajjin haasofte haasaa keessan galmaan gadhaa. Jireenya namaa baaxanii laaxanii kaatanii jaalala keessa nama gajjitanii namarraa baduun qoomaaf barbaachise. Ati ilma dhiiraatiiti. Maali gaabboo yoom kanaan dhuftee adammoo boqaldiinis kan hin qalladin amma qaldiin jiru biiziidha dhugaa rabbi ammaan tana dubbii irra jiranye. Dubbii irra jirta. Yaa kibannaati dhugaa rabbi anu mataadha nyaatanii jiran hiriyaa keetii kunoo akkana nu godhee lixee akkana naan jechuu jirte mucayyoo namaatti taphattee akkana deemte si jaaladha yookaan bilbila keessaan baatu bilbila keessa ooltee bilbila keessa bultee ana ganama galgala bilbila kee maal biloo goote shi yoo si toluu dide. Godi gana dhufti ta'e jaafurii jedhe qohee nu akkasiin jedheen mucayyoo. Hin beektaatu tamojjinaasaa turte sani. Deemee nu waliin haasa'u oga saman billa waan hin taane namatti naasa'in.
Eenyu linaase abboo eenyu isiin takkas jette sun meenatti maqaa isiin natti misi. Hin beektaa takka bitti hin beekne intala oliinaa softe intala yeroo baay'ee oliinaasaa turte ta keessaan barreessitee fi walaloo waan garaagaraa naa barreessaa kunoona si jaaladhaan jedhee fuudheellee hin qabu akka ila jiruun tiyasi malee ijji tiya lafan argitu. Ati na beeytaati ati amma guddate ana nagzooree. Hujii keetii miti jedhanii ture. Shuti iskiriinii barreeffama keetii kaastena ergite akkamiin waa akkataati. Mee wooqa saban billaahi mee wallaahi jedhe. Wallaahi. Hay. Nana amantu ana. Maaliin na dhufte adda moo rabbiin maal natti himte wooqa saban billaahi ani nama ani kana godhee tokkoyyuu hin jiru. Eenyu ebelu isiin ati ebelu sana nama sana yoom beekee jedhe. Tariitii wanti akkasii yoo jiraate yoo Anggarwan akkana hin qabu. Abbo na dhaga'i ati qalbii dhiisi. Mucayyoon amma afaanuma taasofte deebii oliinaa sayti. Jireenya namaa hin balleessin. Mucayyoon sanaan hin beeku namni waliin haasa'e hin jiru. Abbo maa waakkata? Ani dhugaa sitti maame an takka dhalaa takka waliin haasa'an jiru dhugaa rabbiyyoo sitti mee jedhe aniin kun nama kaayyoo qabu dhalaa waliin. Inna isiin lafaa kaatee si qabatte. Isiin lafaa kaatee si qabatte. Yookaan walaloo barreessee ergaa yeroo kaan telegiraama shuuti iskiriin inni bira jira bar maal taate? Eenyu siin jedhee bare eenyummaa siin natti faayishe akkanuma lafaa kaatee oofini kaate. Ati nama waliinaa ta'utu wallaaltee kana jettaa namni sun eenyu siin jedhe maal ebaluu isaa si caala natu beekaa? Atuu beekta? Ani qoy nama eessaati? Ijoollee YouTube waliin dalannu keessaadha moo sila nama akkana badheetu dhufe sitti mata. Nama YouTube waliin dalannu keessaa nama isii irraallee garuu waan akkasii hin eenye. Riqicha jaaladhaa jaalala na qabsiisee hedduu takka jaaladhaa na jalaa badee hiriyyaa keetii akkana qabii na fidii namni naan jedhe naa ta'u tuubeedha. Maraattee haa. Haram kolfina yaakii maal kolfita? Raji dhatu immoo wooqa saaman bildaa ijoollee yuutuubaa maalii inni ati jettu kana nama tokko namni ani waan akkana jaalala qabsiisuuti waan akkana itti wanni jedhee jiru. Amma anatu afaan kiyyaan itti haasa'e anatu afaan kiyyaan itti haasa'e abboo mucayyoon kunoo ganamaa galgala qaranaa dawwalaa abboo nama dubbii namaarra jira nana dheessinii miti nuu hadhoofnee jirra yaakii mucayyoo waa meeqa kaayoo meeqa siif jettee ani kasiin jedhu ati nama eeyitaami maalummaa kiyya. Ani si beeka garuu ana na zoore akkamitti wanni kun akkam ta'e adaa nama amanuun dhugaa rabbi watakka akiratti hadha akka nama hin taane bakka. Tiyyib ish mucayyoo tanatti haasofte wannummaan gatteen maali maas. Amma dubbii dhumaa sitti moo. Annaa tolaa gosa siillee hin qabu. Akka ta'e kunoo. Habiibi. Wooqa saman billaa. Rabbiin sun qabee bunni waliin nyaanni beekaan naa tolaa gosa siituun qaba boon kijibee. Wallaahi hin kijibdi waan akkanaa isiileen jettee dharana rakkeetti hin seeni jedhe. Yaaboo na dhaga'i. Ani na dhaga'i. Shuuti iskiriinii abboo na dhageettaa. Shuuti iskiriinii kee ka waasaappii waliin haasofte telegiraamii walaloo ati barreessitee fi itti kennite. Nama keessa jirti nana isin miidhaa nama keessa jirallee an yoo dubbataa jira jaarsummaa namaarra jettu. A'uuzu billaahi rabbi halkanii maal kana naaf fittisita maaliin naaf fittisita abboo anaa dharaa hadhaa'ee jira na hadheessuudhaaf waan akkanaaf itti. Jiruu si hadhooftee sukkaara dhugi. Kanaafuu atama martee dubbii tana mucayyoo tana maaf itti taphattee maal godhuu adda furmaata sii qofa naaf ta'a. Bas. Nama na fayyaa qabdaa deem wallahi biloogii si godha waan akkanaatiin natti hin dhufin. Biloog si godhaa afaan akkam biloog anama waan jirtu si gaafa dheeratti himtu ana. Maa waakkata isiinuu shuuti iskiriinii kaasina argite barreeffama toliin haasofte. Namarra waan akkanaa dalaguu miti nama waan akkanaa dalaguu yoo gorsaa oola ati akkami akkana naan jettaa. Innaan waan hojii kee argee miti waan ati gooteertu argee miti ani akkana lafaasi qabadhe. Hay. Seetan akkana si godhaa rabbo. Aboo. Narra cufe. Deessi bakka. Gugubaa waan mallee toleessu.
haasaan jiru. Maal taate? Nama namaan taate. Ati waan dhugaa himuu diddaa fi wani bilbila irra cuftu maal jofta bilbila? Waliin nu buusaa ta'a. Waliin nu buusaa ta'a miti adabbii waan amma mucayyoo na jengitee ana ganama galgala riqicha isa keettee fidii kunoo akkana natti taphatee jaalala na qabsiisee bilbila illee bilook nagatee telegiraama waasaappii hunda isaan irraa cufatee naan jette. Ish kun mee anama maal bee natu beeka hiciitii kee keessa. Cufee ammallee narratti. Maa yoofta? Nama na. Haa. Keessumaan na bareedinaa mana namaa jira. Yoo yeroo jira siin jedhaan jiru maan taate nama nabboo kadhannee yeroo biraa na gaafadhu. Abboon bannaati hin qalladiniiti atama fala mucayyoo tanaa qofa naa kaa'e. Bas tanuma takkatti dhahin ansi amana garuu. An dhararra kakadhaa wayi. Hin beeka kadharratti hin kakanne. Ishi naatoon illee akkanaan jaarsa na hin jaaladhee jira mucaa kana itti dhiyaadhaa akkasiin illee hin jenne ni beeka. Hayyee waliin nu fiti kanas rakkoo hin qabuuti. Ufteen haa gaafatu lakkoofsa kiyyetti kenni kalas. Maa lakkoofsa kan biloo goote kan bira lakkoofsa biloo gootee jirtu biloon na godhe naan jette kunu. Hayyee eega biloo godhee jiraadde ani hin beekuuti ani si jiru lakkoofsa siitu hin beekuuti. Lakkoofsa siin beektu amma hin beektu amma eegate biraa eegalte hin beektu isiin. Nama nan silla fayyaa qabdaa waanti seexana si abaare. Koi ka jedhu maal yaadde si. Ante osi ute ka wallahi. Maali? Fayyaan qabdu waa biraan kisi godhuuf jettaa. Namicho. Wallahi biranka jaba kana taate biranki biyya keessa jirra. Wacha. Biranki kana nama godhan. Wallahi billah ana naadhee sitee dhugaaratti. Baay'ee galas. Ante dhiise wallahi ka cufate aare tideessaa. Ante maa cufatte bakka osoo filla keessa karaa dhiifama ishee. Wallahi namnummaa mannaan jedha booddee namaa keessatti waan sirnaa wayii tasee. Maana sukkaare. Ati maa sagalee ol qabdi achii qara. Kana nama. Haa. Dubbii namaa irra jira dubbii namarra jira otositti. Waan nama akkamii biraan jettanii waan mantaana guurtanii mataa nama nyaata. Bira bakka dhiisomaa miti dhiifama siin jedha ishee. Bakka mee maaltu si dhagame garuu? Wallahi qallaan hin dhufne abbo wallahi billahi. Ati baantu badanii dhugaa rabbii nan kabajaa. Jaalala oromummaan hin jaalladha malee waan akkana kana akkamitti akkana gooti midhatiin tolsiin akkamitti haddaa isa muu hiyya keessa waan meeqa deemaati yeroo mucayyoo hiyyati yeddullee tamiin ta'itti eenyu sila namu kana walumaan taphatu sila beekaatuma waan akkanatti maa tarin biyu maali jedhe barii eessa yaada bakka meeqa dhagaa jira seen. Bakkeen hin dhaqin hin jiru nama akkanumaan waliin taphan hunda keessa deemee yaadachuu maali sila eenyulee namni akkana waan akkanaa godheetiin utuu ta'eyyuu anillee waan akkanaa hin godhu. Namni lafaa qa'ee waan akkanaa jiru maalidha jedhee ban wallahi yaadduu keessa nagashite dhugaa rabbii na dheessite. Dhugaadha dubbii kabbaaddiidha nama rifachiisa. Kanaafuu bakka kiiloo meeqa gabboo eessa yoo mootummaa zaane. Seeraan duyyaa nyaadhuuti bakka kanaafuu daawwattoota kiyyaanii rifoon ati rifatte kana dhiifama kanaa godhan ati illee itti naa miti. Kalaas seera rakkoon qabu jedhe lamuu deebitee waan akkanaati deebisee piraankii si godha jettee dhuftee jenna waan si godhu beeke. Tole rakkoon qabu ayyee daawwattoota kiyyaa kunoo riqicha kana. Waan akka yoo piraankii na goote illee waan akkanaati. Ni baddeerta garuu yuutuub irraa nama hedduu si gaafata maal taatee badde ani garuu rakkoo keessa ni beeka. Timi kalaas rakkoon qabu akkana ta'e jedhini itti ofumaa itti miidhamee yoo rabbi jedhe deebuun kiyya waan hin oolle ta'e. Ni dhufa akkasitti jajjabaadhaatii galatooma viidiyoo kana sheer gataa laayik gataa isinin jedha. Achumaan chaanaalii kiyya lammaffaa godhaafi jedhe itti mimee nagammaa
Kadhadheellee as baheen beeku jedhe. Fayyeeshoo isa jedhu sani karaa rakkoon qabu sanduuqa koomentii jala kennaa. Kun rakkoo godhateera jedhame haga gaafa inni fayyisuun mana yaalaa jira. Bakka akkasitti nagaa fi fayyaa keessan hojjiraadha hanga viidiyoo biraatti Fayyaa walitti deebiin. ta'aa jedhin baay'ee dalagatee garuu baay'ee rifadhe garuu akkasi.